Meeqa jechuun gama mudannoodhaan sponsora gaafachuu dhattee yookiin gargaarsa bifa kanaan cina dhaabbadhaa jechuu dhattee deebii akkamii si deebisan tareeti kan nama mufachiisu ta'uu danda'a kan nama gammachiisu ta'uu danda'a mee kan kee maalidha? Sponsor akkasillee dhaqee takkin gaafanne dhiyootan xaalayaa wayii barreessa sappoortii filetaa sulle namuun kenna na barreessisee nam dubartoota fa'aa kennee akkasitti nam dhugumaa namni hundi namoo balleessuun itti amantii fayyutti namaaf itti ergee waan gammachuun irra fuudhanii tabiraa ammoo waan si gaddisiis nam guddaa nam kheen nam nu kabajin irratti intaltii tun akkantii na wal baradhaan fadhan bilbilkii fudhatanii sponsoriin taana fi kitaaba ganfaa siin gaafata kwa kopi kum tokkooti tokkochinu ka page dhibba furii faa kum dhibba furii faa kana maankee jirnu kum shanii yuun taana fi dhuguma raawwama keessin jiru warri shantamaa yuun geettu faa jedhanii tokko saasa deeggaaf tokko na biilla namni sun nama kai warri bira jedheef kaalee maqadhaa hunda isaaniitti beekan qubu fi kaajaa kutanii gatan isa amana mofiillee maanii tochan mammaasuun hin arrabade saasa deetan kan gardan bali naannoo dambalii gule karon gulin dhaaba in kaasu bilbilin kaasu daqiiqa 5 10 achin dudu obsa kana waan ammoo birisuun imma biileen ta'af malee waan nam jaloonni dhani beekanii waaqina didin ka eegal garboolee gaddeebi eegisuni taa'ee guyyaa yu qarmaaliif wal argaanidhaan kitaab kiyyeetiit naan godha kan akkas jedhuun itti galgal saasa dibilbil waliin agarru wiiziin ta'ee cheeki fudhadha aniin mee dubra halkanii cheeki nan dhufe sirra fudhadha kamaani ajaa'ibuun qabdayyoo jedhee silkii cuufee eegii saadi sun booyaan laftiin abbariiti mudannoo hamtuu namu dhiigaan na daffayyuu nam dhiiraa eegii suni kabiraa guyyaa tokko baankii maqaan dhawu baankii wayii warri sunleen saashan na bilbila maan na gumaa jedhee kan hin sobullee afaan hamtuu fakkataa hunda itti dubbadha. Ekkasa warra waaqi balleessee warri laftanatti speeshaalii seenterii tanfaa walitti qabam warri waaqi balleessee isan Oromoon itti warbade warra Oromoo jala bade cufti keessan namummaan as tiruu jedhee namuun cufu walitti qabee jedheeni bilbilkii irra cufe blacklist keekaa forra alkanii dhiisi guyyaayyuma wal arganii ediitiin godhaafi yookaan koree wayii kadhaabatte kennuuf intersuni yookaan deemee bakka yookaan warri promootari wanni jiraate yookaan warra akkasii karaa suniini kan nami gaafattaatti kaffalu yookaan maxxansaa suniyyuu direct sii kaffalu yookaan akkaawuntii kan kee irra galchuu guyyaayyuma si dadhabsiisan masii wal argan waan namaamtu aan namum dhiira sponsor dhiigaan na daffaa yoo aan dhuga sittima na si gaafateedha beek akkuma namii waan namtu argituuni waan nama rabsan fen beekuu yoo turi arrabaa illee baratta beek deemboo aseettaan nam guddaa womaattu hundartuyyuu yookaan hin ceertu ati namii agabba namaayyuu ga'u sponsor namni nani wana marramna fakkaatayu waanamtu namummaan dhiira maaliif kitaaba kan kisuna gammaa turte sponsor in fedhan sponsor nam dhiira yoom si gaafadheedha afaanamtu bakka maybe namni sunis nam nagaa ta'uu danda'a amma duub nam gaarii yu waliin na buusane sodaadhe yu sababa warra akkasii sun namni akkasii namni amaama na bilbil nam sadii na mudate allee nufumirra dhufu an dadhabsiise takka miilkii gar tokko hin deemu guyyaa tokko baankii tokko kan dhaqee nutti sii xumuredhanii manaaja baankii sunillee waliin argin narra fuudhan war jidduu jiru takka biroo kaak dallaala bee galgal na bilbile ka manaaja baankii sunillee hin tahin war suniin na bilbile taanta biraanini waaqinu naadidin na fedhu iyyuu yoo dubra taate malee dubra Oromoo taayeetu jaar maqaa walitti barbaadu jira kaan barattoota yuunivarsiitii fa'aa hojjaa fedhu tokko gaafadha kan barattoota yuunivarsiitii qoodi isaan gaafadhu yookaan dirree baanii bakka namni kan jirutti sponsor beek namni tokko barreessuuf hin barreessine ammoo dirqameen jirtu gargaaruuf wanni namni beeku mal an Oromoo weellisee an Oromoo barreessee edee warri dallan tokko illee ufuma dallan Oromoo yoom naa weellisee itti maayikii itti kenniti Oromoo yoom naa barreessee itti qalama itti kenniti sun illee nufitti taphataaru garuu jiriin hanqiliistee jalbaddaa si gaddisiisa akka malee sa'aatiin inni an kan son eedayyuu akka laalee kitaaba hedduu imboo iltii oduu argite ammayyuu an dassa hin jiru akka laalee siillee yoo waan kana namna gaafatti yoo dhati qumsi jala hin didin akka malee nama dhaga'ama omaani ta'ee waaqi qajeeltiin na cufa amaalleen kennuma. Egaa waaqnis nu gargaaran hojjetta guyyaa tokko maxxansiista homaa miti darbeen qabu ati ijoolleedha waan taate. Si unfaanaa taama waliin taana. Ati jira. Tole egaa mee
kitaabota amma yeroo kanatti barreeffamaa jiran gariin omaan jedhu kaan immoo waama tokko dhamallee hin qabu. Nami barreesseef kan barreessan jiru. Kitaabuma arganiif yookiin beekamtii sana arganiif anis beekamtii sana nan argadha laata jedhanii warri barreessan jiru. Mee sana maal jetta? Kitaabii ammaan tan babba'u tokko hedduu wal fakkaata. Nami karaa irra wal kaa'ullee hin jiru. Nami sun dhugaa nami waba barreessu kunini isaa waan guddoo waan takkin argin barreessan tokko yoo barreessu jalqaba barreessu isaaniitiif galata qaban. Afaan kanayyuu guddisuu lefi. Ammoo eenyuun na qajeelchaa jedhanii otoo gaafatanii qaraa fiixee namummaa nammaan tana kitaaballee yookaan hedduullee hin dubbisiin hagannaallee walii diqqaa akkuma tokko jira namni beeka akkuma bilchaatuun akkuma dubbisuuni irraallee waliillee gulaaluullee danda'a. Namumti xiqqa tokko walii ediitoo tochi warri gurguddaan durii kaan jala diduu yookaanuu biyyaayyuu keessallee hedduullee waan jiranis ta'u. Warri durii sun hedduu kitaabii isaanillee hin dadassaa. Namni ammaallee akkasiin hundi jiran. Ammallee sooshaal miidiyaan tullee biiziyyuu nam goote isaati kitaaba namaa gulaalaniyyuu waan qabanis ta'u. Namu ka ofii barreessu malee waan ka waliillee dubbisnatti hin fakkaatu akka laalu rakkoo yoo waa walirratti arganis ta'u. Hangaafa ilaalayyoo dhifestaalii tokko guutuu akkaan bitadhee jira. Kophee bitachuu deeme dhiisee yaadadha waaqa. Habirri 50 habirri 100 kitaaba nama hedduu hin dubbisa wal na fakkaata. Haadha isi dhiiroo. Nami maante jechumaan fayyadamaniyyuu jechayyuu jechi afaan Oromoo hulleen akka qaba beeke jechi fakkeenyaan ammoo barreessa kitaabii guutuun sirriin jedhani sirriif excellent namni nafutu yoo fedhu yaan fulatan sirriifad yoo jedhan akka malee dansa kaitaan irralleetti cimsachaa deemta war kitaab keenya callaan itti oduu kabiraallee dubbisanii ka war durii fa'aa oduu barbaadatanii akka dansa dubbisanii jechi mimmiyaada dansa tokko fayyadamanii waan dadassaa dubbatanii akka malee silaa dansa fakkeenyaaf waan amma yeroo ammaa tana ta'uu jiru ka feesbuukiin qabdi fa'aa yaa seenaaf haa ta'u akkasuma waan achirra gargalchan fa'aa ka jiruu jiru taayitiliillee ammallee maqaa kitaabaa oduu laallatanii kan namni akka laalee waan inni kee jiru beeku akka maanii baraa maanii namni hun beeka laal waan achi kee jiru. Kan waan achi kee jiru if jiru. Fakkeen am lafa ka'e dhiiqqeerroo waan agaaziin nu fixxee maani ta'uu namni hin beekne jira abbaa saayyee fa'aa nu fixan. Namni hin beekne hin jiru. Bakka wayyaan hin fixee akkasuma taagaaziin fixxee achiin nama ganaa du'ee barata dhume daamti xiqqaa dhume ijoollee xiqqoo baate akkasuma beek namni gurdaan kan kagabbee du'e tokko lama nama if maani kaa'amma gaafa irreecha sun faalee wal qabatu fa'aa cufaa. Waan iddoo tokko jira ifa beenam kan cufaa. Sirriidha. Akka dokumentiitti wanni akkasii sun amma walitti deebi'ee yoo taa'e ammoo akka kitaaba tokkootti irraallee kukkutanii. An fakkeenya akka bakka kanaa barreessite kaasillee dhistoomaan akka seena galmeetti yoo galmaa'ee taa'e. Kagari waan peejii jawaar jala guuran fakkaata. Dhugaa waaqa bee rabbi guddaa kana akkasi jira ammallee jechi fayyadamu. Fakkeenya amma waaqan kiyyennee lafaan tiyyenne. Lafta midhaan irraa argamu lafti tiyya wanni saal akka dubraa jira cuftinu hawaloora tiyya qabde malee kiyyan qabu rabbi tiyyaaniti rabbi xiyya lafti biyyiti ammoo biyyi tiyyaaniti haadhanii yaamtu afaan Oromoo keessa waan akkanaa jira intalkii fa ittoo barreessita akkamam intalti kiyyaaniti intalti tiyyaa malee gurbaa kiyya haarti yabbaxii waan akkana kanallee odoo gargaree gargaaran akka malee mata duree wanni ufa gubbumatti kaba peejii farratti garta. Sirballa keessa akkasuma waan cufa keessa laaltee ammallee odoo waa war durii caqasanii odoo waa war durii dubbisanii ammunuma yuutuubii mirdhangafa war durii yoo jaata laaltu akka warri wal jabeessullee warri sun wal gaafata. Akkana siita akkan nuun namni ammaa kullee an barreessa eelu in agarre bakka nama wanni waliyyuun beekan. An gurbatu kitaaba ajaa'iba kitaaba isaanii ergee Temasgeen Traafu. In barreessa hedduu. Iskoof keessa dinqisiifattee illee nallee ni jedhina dhiiroo. Nama ammaa keessaa akka malee kitaabni kan English translation fa'aa hojjeteen sun jechi mimmiyaada dasaan barreessee inni guddoo naa ta'e jechuun dhuga dubbachuun tasaa beekta akka takkin arginu barreessee
takkin argin. Eeyyee dhugaa jettee egaa. Bisee xumuree hedduu dinqisiifadha. Amma akkas fa'a odoo wal gaafatan odoo waliin dhufanii. Dhugaadha. Rakkina bal'inni ofiillee waliillee beekuu waan tokkoon namni waliillee qubi qabu. Ogeessota baay'eetus jiru waldaan barreessitoota Oromoos jira waan ta'eef yeroo barreessanii gara sana dhaqanii tarii gulaaltotas qaba. Miseensas korees waan qabuuf gulaaltota waan qabuuf gulaaltota laalchisanii osoo maxxansiisanii gaariidha. Aartii Oromoofis gaariidha. Ammallee mootummaalleen ta'e uummatillee barreessitoota Oromooti oduu bakka kennanii dansa. Gulaaltota jedhanii ijoolleen tun kan waan nyaatan taaksiillee hin qabne hooma hin qabne barreessitoota waliin beeku. Kan hooma hin qabne biiroo waldaa barreessitoota Oromoo pirezidaantii barreessa ta'e namni sumuun tokkollee kaffaluufillee hin jiru. Waan namaan deeggaran tokko karaa qorannoollee oduu baajetii wayiyyuu qabamee fi fakkeenya nam gulaaluullee achumatti. Gulaalaan galma giddu galaafa keessa hin jiru. Maybe ijoollee xiqqoo namni jalaallee dubbachuu dhiisuu danda'an beeluu kanaallee dhigargadiillee akkas hin beeku. Anak carraa ta'ee waaquma Dr. Gammachuu fi Isaayyaas Naawasee Dr. Gammachuu lennoo margee isatti asillee na fideellee galata guddaa qabaa. Argadhee hin gammadallee. Namni guddaan akkasii kun gannillee hin dadhabanii jiranillee am kitaaba ediit godhaan jechuun cubbuullee. Ijoolleen dhibii lafaa akka riyyaa akkam eebbisaa fa'aa. Akkama sadarkaa yoomiyyuu faayyuu hedduullee dubbisanii hedduullee barreessanii arganii jiraniini. Odoo karaa kaffaltii yuun deeggaranii waa warri chochoodhiyyuu namni waan taaksii yuun qabne barreessitoota namni guyyaan cufalti dhufu namni jireen biraallee hin qaba beeku. Hedduun ijoolleen deene eebbifamteellee ka hojiillee hin qabatanii barreessitoota keessallee odoo mootummaanuu sappoortii tochee uummatilleen kitaaba ijoolleellee bitanii jajjabeessanii kitaabii bareedanii barreeffamaa hin deemu akka malee dansaa akkasii. Eeyyeen dhugaadha. Meegaa lalokoo dhaamsati jechuun dubartootaaf diinagdee irratti aartii irratti akkasumatti immoo hawaasummaa irratti bifa kamiin diinagdeedhaanis aartii guddisuu danda'u aartiidhaan immoo bifa kamiin diinagdee deeggaranii diinagdee as baasuu danda'u kan jedhu dhaamsa kennuu dabarsi. Gaafi akka malee tasaana gaafataan biiteen tan malee bibiraa warra fiilmii industirii fa'aa qabu iskiriptii fakkeenyaaf barreessiti diinagdee fi aartii waliif fiduu warri diinagdee qabeen qabu takkaan sheer kan waliin qoodatan yookaan parsantiin kaanii gartee dhibbiin taaganaatiin akkan yookaan ammoo walumaayyuu nagartee fiilmii suniyyuu iskiriptii sunillee fuudhanii waliin waraabanii warri humna qaba kaameraa waan dadassa bitanii fiduu danda'anii waliin hojjetanii akkasitti isaalleen akka diinagdee ofii namoonni bitee gartee gurguruutti akkasiin ilaalanii agarsiisa fuula adda addaa hojjetanii ammoo gurguruu yookaan guutuma guutuutti iskiriptii sunii irraa fudhachuu ilaalanii waan akkasii jiru odoo karaa kanallee silaa wal bira dhaabbatanii yookaan warrummaan diinagdee kee jirullee yookaan ka maallaqa qabulleen yoo ispoonsar kiisii ofiitii baasanii bankii ofii irraa kennuu yoo dadhabanii odoo akkasumayyuu godhanii waan dassa. Walii mallatteessanii kitaaba kanayyuu warri irra bitanullee ni jira. Akkasumatti guutuma guutuutti irra fudhatanii mallatteessite guutuma kennitaaf maqaan keetii gubbaa jira mala keetiin oolitiyyaa gurgurte jechuudha. Namummoo kaanii fakkeenyaaf miidiyaan kun yoo maqaan kanumaan ta'e namni biraa akka fudhattaate keetiin itti beekaaf qaraa kan keetiin beekames sittuu maqaa kan kireettochee uumee malee wanni akkasiillee ni jirti waan hedduu irratti even tiyaatirii irratti fiilmii irratti fakkeenya muuziqii irratti waan hedduu jira. Bibiraa biyyuma Afrikaa tan keessa yoo namni akkasii walirraa bitan odoo akkasiin wal bira dhaabbatan ijoolleen dhiira faan namni nagaa fuudhuu yoo hin jiru itti waan gaggaarii ajaa'ibaa nama harka qabu jira. Fakkeenya asumaaniyyuu karaa kanaan bira dabruu hin dandeenye warra akkasii yaaddanoo jiraattee mee fiilmii Abiraam Jaalataa harka qabdu akka iskiriptii miliyoona hedduu maallaqa hedduu gaafata horiin achi keessatti deemuuf waan hedduu kee jira waan takkin argin waan akka malee dansaa. Odoo dubbistanii iskiriptii suniyyuu karaa kanaan dubbataniini silaaftuu namni ispoonsira birra gas ga'uu namaa ta'u yala fa'aa dhabanii namni dhiiraa namni nagaayyuu nuuf fuudhe ta'u bira ammoo waan namtu itti yaadani waan dabaati diinagdee teessanii jecha yoo nu dubbistanii namni hedduun isanii dubbachuuf qophii jira karaa kanaan guddisuu hin dandeenye dhiyaate diinagdeelee artiillee uummatillee ni fayyadama namni artii sunillee ammaan duddubartee Oromoo afaan qof guddisaallee niti beek namni hooma hin qabne irraallee fayyadamuu qaban. Anta akka kitaabii qophii nagana kuma gama ta'ee kaalkuleetti hojjee hin beekamu. Ammoo waan kan jalba iddoo deemti jireen kan kee fudhata. Deemtee waan akka dassar jirte ta'a beeloftee laf dhooftee hararra fayyoo doota akkam taata yoo warri kan keetilee qobsi hin qabne fa'a waan amtuu beeka kun warri durii irra rakkachuu jira garte.
Kanaafuu akka warra durii sunitti akka dhalootee ammaa hulleen akkas hin taane guyyaa namni dhukkubcuuf maallaqa olii buusaa gammaa. Akka malee waan namtu warri diinagdee qabdan ispoonsar maallaqa keessan hin kenninaaf mee waa warra harka qabdan irra bitadha sheer. Diinagdee warraallee nuti uummatni Oromoo fiilmii fa maaniif dheebuu irra qaba. Akka dasa daawwatanillee odoo akkasii qarqaaranii dansaidha. Dhugaa jette galatoom yaada kana fiduu keetiif. Jenna horiibul. Egaa shamarran haadholii dubartoota Oromoodhaan maal jetta? Wanni an jedhu duuleen dubroroota inuu jedhaanii inuu itti dhaamatanii inuu finnedhanii yoo dhuftillee yoo hojii dhuftillee aangoo dhuftullee agdiqa keessumaa baati. Mee jalqaba walaa jajjabeessuun nuumaan yoo dunumarra akka walti taallee na fakkaata. Yoo nuumaa wal jajjabeessinee wanni dasaan tokko hin dhufti. Yoo haadhallee taate man keessallee intal dubaraatiif mucaa dhiiraa walum qixxa ergachuu wanni akkasii hin jirtu. Wal qixxa dhalanii walum qixxa ergachuu akkasitti aman. Yoo abbaa warraatii fi haadha warraallee taatee ka'ii xiqqoo yoo ibiddu bobeessii faana hangamti kiyyaan xiqqoo natti ulfaatti. Ijoollee farra qabu akkasiin fakkeenya nyaata guutuuf fayyuu fakkeenya nam qarqaarullee hin qabaan. Yoo fakkeenya siin huccuu miidhee inni ammoo dachaasee maaniif hin guurre. Akkasiillee wal sappoortachuu inni hojiillee irra isaatiin dabartee inni ka'ee deemee siin cire goote inni isiin ganama sirreessite hojiin dabartu yoo wal qarqaaranu. Ka huccuu yoo gana siin baastuuf jira faana fakkaataayyuu. Yoo isiin man hin taa'in yookaan haa gootu jaalala miilaallee haadhixxuufi. Bultii namaa keessin seenu. Akkasii yoo wal jajjabeessan intali isaanillee haatillee haadhatti irjabeessa beek yoo haati irjabeessite namni irjajjabduu ta'a beekan. Kanaafuu yoo dhaamseen dhaamuuf kanuma dubartiillee hin dandeenye wanni hin danda'an hin jirtu namni tokkollee garaa haadhaa keessatti hin baranne ka garaa keessatti baratee dhalate hin jiru wal jajjabeessinee akkasii yoo nu wal bira dhaaban. Tokkoffaa dubartummaa namni uwwaalee naadholiileen man keessa kaasee nu wal bira dhaaban. Jechuun akkitti deemu on off agarteeni. In mul'atti in baddi dubartii Oromootu miidiyum irratti agartee in mul'atti in baddi. Kanaafuu wal jajjabeessu dhaamseen qabtanuma. Egaa lalooko ati gaafachuu malee gaafatamuun barbaadu jettee turte. Ani humnumaan goototeen fide waan ta'eef galatoomee. Kaameraa funama akka sodaadhise jenna yoo riibulaan natiyya. Kun qabu hojiirraa si fidee egaa hojii qabda turtes hojii kee irraa dhuftee yeroo kee aarsaa gootee waan na waliin turteef guddaa galatoomi siin jedha. Dirqama waliin dhufuun eejen horii bulii deemanatillee ayyee dansa duraa. Afoola Oromoo ogbarruutti jijjiiruu keessaa dubartiin jalqabaa kan taate Asteer Gannooti. Mee waa'ee Asteer Gannoo waa xiqqoo ishee caqasnee waliin adeemnu. Afaan Oromoo guddisuu keessatti dubartiin jalqabaa kan taate Asteer Gannoodha. Afoola Oromoo ogbarruutti deebisuuf warra jalqabaa keessaa ishee tokkodha. Waggaa 100 ol dura afoolli Oromoollee iddoo akkamii akka qabu nutti argisiisteetti. Asteer dubartii cimtuu walaloo fi weedduu sassaabootti cimtuu turte. Durbee Asteer 1886 mootii Limuutiin booji'amtee gurguramte. Garuu namichi kun Oromoo miti laata? Maaliif yeroo ammaa akkas miti waan ta'eef ajaa'ibadha. Inni Limuuni gurgure inni Xaaliyaanii immoo harka buuseetu mana barumsaa mishiinarii galtee akka isheen barattee mucaa cimtuu qaxalee akka taatu godhee jira. Egaan qaxaleen kun barattee hojii macaafa qulqulluu hiikuun Oneesmoosiin gargaartee barreessiteetti. Macaafa Dr. Baarz si'a 2 oduu 52 kan jedhu afaan Oromootti hiiktee barreessite. Asteer Gannoo malee hirphee abbaa baagiboo jireen jimmatti kan dhalatte. Dimboo Garbaa Sayyoo Dambidoollootti kan dhalatte. Isaan kun hiika macaafa Oneesmoosiin guddaa gargaaraniiru. Dimboon kan maqaan ishee Liidiyaatti jijjiiramedha. Haadha warraa abbaa Gammachiis. Asteer egaa hibboo, haasaa, mammaaksa, fakkeenya, weedduu ateetee, weedduu jaalalaa walumaa galatti 500 kan ta'an harkaan barreessitee keesseetti. Gartokkoon isaa macaafa isa jalqaba barsiisaa jedhu bara araaraa 1894 maxxansame. Kan isheen barreessitee keesse keessaa macaafa walaloo weedduu Niils Haayilaandar biraa argame.
Niilsii fi maatiin isaa barreeffama kana waggaa 100 ol ka'anii fedhii fi eeyyama isaaniin akka maxxansamu ta'e. Asteer ala teessee uummata koo Oromoo koo jettee callistee miti biyya isheetti deebitee maatii fi firoota ishee waliin osoo jiraattu Naqamteetti boqotte. Hojiileen ishee hedduudha. Osoo argamee maxxansamee uummataaf dhiyaateen dhaamsa kooti qopheessee kan isiniif dhiyeessee ani Haannaa Adamii. Horaa bulaa nagaatti. Utubduu waan hundumaa osoo hin jiraanne obbolooti keenya dhiiraa akkam taatu laata? Mee sammuutti qabadhaa waan kana. Egaan sagantaan koo har'aa kana fakkaata ture. Akka irraa barattan abdiin qaba. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Nagaatti.